Yaa bareedduutii hedduu si yaadeerana jalaa baddeertan maaf naaf hin bilbille si eegee si dhabeera bar yeroo baay'ee siif hin bilbila bilbili keetti sin dalagu yeroo baay'een si eega maaluma taatee badde kana hunda maaluma rakkatte. Laki ya bareedaa kiyya suma abbadee ani numaan jira kunoo jiraannaan si bira dhufe miti. Kanaaf suma abbadee sin jaakaa hogguusuuf hin bilbila kiyyaa sin kaastu atis rakkina qabdaansa malee annumaan jira yaa bareedaa kiyya yaa qaalii kiyya jaalala kan keetiif jecha kunoo halkanii guyyaa. Suman yaada akkamiin godha duuba rakkadheetiin jira jaalala keenya rakkisee furmaani maalime naaf hime yaa bule yaa jaalala kiyya. Abshiraanis seef hin jira. Numaan jira xiqqoo dalagaa biizi na godhe beeytee saniifiin si jalaa badee yaa bareedduutii yaa. Dubarra ganama halkaniin naa bilbiltee wayiin siif himaa naan jette maal naa himuu deemta mee amma mee naaf himi duuba sarpiraayiz na gochuu deemtaansaa mee naaf himi amma mee deemneetii gaa shaayii bunnaas ni jannaa konkolaataadhaan mee duuba wayiin siif himaa walaa garuu naan jette maaluma naa himuu deemta. Tole kan makiinaan tiyas tana fakkaate yaa qaalii tiyya makiinaas niin qaba kunoo galata rabbii makiinaas bitadheetiin jira. Arra miti guyyaa jalqabaatee konkolaataa kana kaseente ati konkolaatas niin qaba galata rabbii amma waanuma takkaan naafa waan san immoo suutan si himu deema beekta arra siif hin himu waaniin si dhoksee jira hangaarraa ilaa hangaarraa siif hin himne ni beekta. Kanaaf akkamii konkolaataa tiyyamee akkamii ati silaafuu natti qoostaa konkolaataa dulletti bittee kanaan hin jenne ni shakkaa beekta. Ati barlee hin eegeen qabdu malee konkolaataa teessis waa fuuluma kee fakkaatti kam silaa meeqaan bitte aroogee moo akkami maalumaaf konkolaataanis hedduu bareeddee natti tolee jira beekta amma duuba waan edda na mudate si faayimu moo akkami otoon si himee ni jaalattamoo ni jibbite duuba moo adeessu bar waayiin si himu deema. Hayi eegaa naaf duuba dubbiin amma kana jabaattu maal waan haaraa naa himuu deemta maal maatii kee keessatti waan uumamee ni jira moo maa inni. Baru waan ajaa'ibaatiin na mudate edaa abjuun argee siin jaa bariyaa qaalii kiyya abjuu ajaa'ibaa kanaan harkee siin jaa maal harkee ni beekta abjuudhaan mana uffataa mana warqii na fudhattee mana kophee mana uffataa mana hundarraan kan adeemtuun harkee siin jaa jalqaba mana warqii gurraa warqii mormaa warqii harkaa naa bittanii beekta qarshii 8,000 warqii kanaa bittuun harkee dahaba naa bituu turtee siin jaa bar uffataas naa bittee turte qarshii 8,000 uffata kanaa bittuun harkee kophee dabalatee ilaa paantiinis hin hafne kan ittaanus ni jiraan siin jaa bar kana hunda hoggunaa bittuun harkee abjuudhaanii siin jaa bar yaa qaalii kiyya kan manna ajaa'ibee halkan gaafa nachi olu taalu homtuu na bira hin jiru mallaqaa ati qarshii 20,000 baastee hin jiru dahabaati naa bittee sufurniis hin jiru waa tokko na bira hin jiru kophaa kiyyaan ture siin jaa hogguma san siifiin bilbila jee irri barraa sirrifachiisu jeetiin siisee ni beekta. Waaw abjuu bareedaa agartee akkam anis bara abjuudhaanin si arge abjuudhaan uffata kana akkumatti kasii bitamuun argee bara anis haa ta'u akkuma kee kanatti hin argee garuu immoo aabboo keetii fi yaayyoo keetii kasirraa kafalanii ni arge qaalii tiyya. Anaa miti siin jaa abjuun ani arkee fi kana tarkite gargari kam ummaa teetii fi aabboo keetii sirraa kafalaan jaa qarshii guutuu kanaan arkee anis akkam. Maal jette boo abjuu kiyya faallaaysuu keetiif kana waan kana dalaguu jirtaa miti siif nooltu numa bittaan siin jaa akkam siif nooltu. Abshir yaa bareeddu tiyya ammas amala kee sirreessinaan abjuu babbareedoo kana caalu ni garta jeetiin yaada abjuu kana caalu ni agarta amala kee sirreessi jaalala naaf qabdu dabali abjuu gaggaarii arguu dandeessa ammas kana caala ni agarta jeetiin yaada amala kee fi jaalala naaf qabdu ni dabalta taanaan abjuu gaggaarii arguun keetis waanuma noollee bar kanuma bar. Haa ta'u amma geenye duuba bakka shaayii bunaa siin jaa jettees na baaste mala iddoo shaayii bunaa hin geenye moo maal kan humna konkolaataan deemaa kan oolu eessa na fiduu deemtu duuba baadiyyaa keessan an deemuu deemta. Geenyarra yaa bareeduuti bara hoteela guddaa si fiduufiin deemaa bara hoteela guddaa si fiduufiin malee mana shaayii bunaatti jiran hedduu jira hedduu bira dabree jira ammawwoo mana gaarii si fideetiin bara waan gaarii si baasuufiin deemaa siin jaa yaa bareeduuti nama bakka malee si fidanii miti bara atiin tun akkuma funyaan keetis bara minaaraa masjiidaa fakkaataa bara bareedinarraa kanaafiin bakka bareedduu si fiduu deemaa siin jaa.
osinurra akka budu malee waanuma daarektiidhaan natti argisiisu tokko isin qabdu hangarra afaanumaan na jajuu fi afaanumaan na jala deemuu qofaati. Hangamaa waanumaan abjuudhaan harkees kallattiidhaan naaf gootee hin beektu maa inni duuba waan akkana. Amma gaa makiinaa bittee namni akka kee kaabbatu hin jiru amma nu yaasita fi. Haasa hiikamee siin eeguu jira bar maaliif na cufte kaa waa'ee abjuu sanii hangammaa sitti hin tolleensaa na cufteerta haasa yaa bareedduu tiyya. Maaliin haasaas fixadheetiin jira. Waniin ani si haasu deebii isaa deebii gaariin harkadhu maaliin sitti haasa. Amma iddoo dhuma mana nyaataa na gaayise achitti achi ga'ee haasaf na duuba. Abshir geenyeeti jirra seenuu qofaan nuuf eegnu balbala fuuldura karra isaanii geenyee jirra. Haya maal feeta maal ajajamu feeta ajajamii waan barbaadde waan feete ajajami anaas si jira anaas irraa kafala waanuma barbaadde waanuma sitti tolee ajajamu moo meenuun siif haa fudhufu meenuu si haa fiddanii meenuu akkasii dhufu taasisu. Lakki ani meenuun fedhu meenuun barbaadu waanuma biraatiin ajajama malee meenuun nyaadhu meenuun naaf hin ta'u. Meenuu jechuun bar gosa nyaataa fi gosa nyaataa waan irratti barraa'u jechuudha. Meenuu jechuun kitaaba yookiin daftara wanti gosti nyaataa irratti barraa'u jechuu malee waan nyaatamu miti. Kanaas hin beektu ati yaa qaalii tiyya.